waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Kabajamtootaaf hordoftoota maatiiwwan chaanaalii Buunee Showuu jalatti argamtan jechuudha. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ani baay'ee nagaa fi waaqayyoof haa galatu. Har'a jechuudha tabbuulee hojjechaa jira jechuudha. Tabbuulee kana jechuudha akka naannoo an jiraadhutti akka mana an jiraadhutti akkamitti hojjetamaa maaltu itti naqama kan jedhamu isin agarsiisuuf viidiyoo xiqqoo isin waraabaa jira jechuudha. Tarii akka naannoo isin jirtanii fi akka naannoo an jirutti garaagarummaa qabaachuu danda'a jechuudha. Kanaaf asitti akkuma isin argaa jirtanii timaatimii muraa jira jechuudha. Timaatimii qaqaxxifamee waan muramuuf haaluma isin argaa jirtan kana timaatimii muraa jira jechuudha. Tarii akka naannoo isin jirtanitti wantoonni ani qabadhee tabbuulee kanatti dabaluudhaaf qabadhee dhiyaadhe waan baay'ee miti jechuudha. Tokkoffaa irratti zayitiin nu barbaachisa jechuudha. Loomiin nu barbaachisa jechuudha. Soogiddi nu barbaachisa jechuudha. Naanan illee nu barbaachisa jechuudha. Kanaafuu amma xumura viidiyoo kiyyaatti anuma faana turaa isiniin jedha. Amma kun akkuma isin argaa jirtanii timaatimii qalaa jira jechuudha. Akkuma kitfootti timaatimii qalaa jira jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota kiyya. Yoo duraa timaatimii kana qalee fixeeni maaltu akka itti naqamu isin agarsiisa. Akkasuma asitti illee kana argaa jirtan jechuudha. Tabbuulee qalee fixeera jechuudha. Qalee fixeennaa isiniin jedhu immoo muree fixe jechuu kooti. Kanaafuu tabbuulee baay'ee mure jechuudha. Muruu isaa hin danda'u tabbuulee jechuudha. Tabbuulee hedduu isaa muruu hin jaaladhu. Ni jalaayyis hin dhumu yeroon muru jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota kiyya nyaata biyya Arabaa keessaa kan dhugaa dubbachuudhaa fi nyaachuusaa sangana miti. Muruu isaa gonkumayyuu hin jaaladhu jechuudha tabbuulee kana. Doo'i akkuma isin argaa jirtan jechuudha. Timaatimii hanga kana qalee jira jechuudha. Kanaaf xixiqqatee timaatimiin kun akkuma isin argaa jirtanii kun akkuma isin argaa jirtan kanatti muraara jechuudha. Timaatimiin kun xixiqqatee muramuu baannanii nadhiistu madaamiti jechuudha. Nyaatu tabbuulee jechuudha. Kanaaf ishiin immoo tabbuulee nama kana mure nyaachuu dhiisuurraa anumti xixiqqeessa hojjechuu wayyaa kan jedhu murteessa jechuudha. Egaa akkanatti muramaa istaayitii naa kenna jechuudha. Innaan waa muruu hin qophisu. Isa qophisanii chak godhan illee hin beeku jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota kiyya narraa ilaalinaan isiniin jedha. Narra laaluun hin barbaachisu. Qophisuu illee nan qophisaa. Inni kun qaqaxxatee waan muramuu doo'aa shikki kun akka ijoollee baadiyyaatti muraara jechuudha. Akka reefu ijoollee baadiyyaa yeroo hojii bartu jechuudha ijoollee xixiqqoo. Amma hin fidne jechuudha timaatimiidha. Nyaata naan hojjedhu jechuudha madaamii kiyya wajjin. Kanuma wal lolle jechuudha. Hin qophisu. Sa'aatii 24 guutuu jechuudha. Timaatimii 3 muruuf
sa'aatii 24 natti fudhata jechuudha. Timaatimii 3 muruudhaaf sa'aatii 24 guutuu natti fudhata jechuudha. Kanaafuu obsumaan na waliin turaan isiniin jedha. Kabajamtoota hordoftoota kiyya. Kennaadha maal godhu? Akkanatti ta'e inni an jabeessee kutannaan jedhu jala miliqa timaatimii waan ta'eef maal godhuree kabajamtoota hordoftoota kiyya obsumaan akkuma dandeettiitti hojjechuu malee wanti fidan maaltu jira, wanti jedhan maaltu jira isiniin jedha. Amma akka ta'u ta'eeti timaatimii xumuradhee jira. Mee garuma shunkurtii muruutiin immoo darbaa anuma faana tura. Kun akkuma isin argaa jirtanii timaatimii fidhee gara shunkurtiitti darbee jira jechuudha. Kabajamtootaaf hordoftoota maatiiwwan chaanaalii kiyyaa amma hundasaa jechuudha. Muree isinitti deebi'ee jira jechuudha. Kuni baduunisiidha, kuni shunkurtiidha jechuudha, kun timaatimiidha jechuudha. Amma immoo kan nu hafe jechuudha maaltu akka itti naqamu nu hafe jechuudha. Kanaaf timaatimii keenyaa fi baduunisii keenya akkasuma shunkurtii keenya waliin makna jechuudha. Wantoota itti nannaqaman itti naqne jechuudha. Kanaafuu anuma faana turaan isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota kiyya. Asitti gosa qincee fakkaata jechuudha. Kana namoonni baay'een gosa garaagaraatu jira jechuudha. Ani gosa kanaadha kan inni fayyadamu jechuudha. Gosa garaagaraallee hargeetii beekaa namoonni baay'een gosa garaagaraa fayyadamu. Ani garuu gosa kana fayyadama. Haa ta'u malee baay'isanii fa'aa fayyadamu namoonni baay'een. Ani xiqqeessee fayyadama jechuudha. Isa asumatti itti naqna jechuudha. Waa hundaafuu anuma faana turaan isiniin jedha kabajamtootaaf hordoftoota maatii chaanaalii kiyya. Okay, kan biraa kan naafu jechuudha. Kuni qimamiidha jechuudha. Tokkoo fi gimmaasha wayina barbaachisa maaliif maankan ishee xiqqoodha waan taateef tolee naanaa na barbaachisa jechuudha. Kuni naanaadha jechuudha. Naanaa na barbaachisa jechuudha. Okay. Asitti soogidda xiqqishoo na barbaachisa jechuudha. Kun soogidda bullaadha. Okay. Asitti jechuudha loomii maashinaan cuunfamaadha jechuudha. Okay. Zayitiillee na barbaachisa jechuudha. Kanaafuu sirriitti kana ammanumatu na barbaachisa jechuudha. Kun kabajamtoota hordoftoota kiyya kana sirriitti sochoosee waliin dha'ee walitti deebinaa nu faana tura isiniin jedha. Tolee kabajamtootaaf hordoftoota maatiiwwan YouTube chaanaalii kiyya haala kana fakkaatuun waliin makee jira. Amma immoo qodaa ittiin dhiyaatutti naqee maal inni fakkaatu isin agarsiisa. Anuma faana tura. Qodaa ittiin dhiyaatu kana qopheeffadhe jechuudha. Qodaa kanaan dhiyaata jechuudha nu biratti. Qodaa kana qopheeffadheetiin jira jechuudha. Isatti garagalfadha amma. Tolee kabajamtootaaf hordoftoota maatiiwwan chaanaalii kiyyaa haala kana fakkaatuun qodaa kanatti naqadhee jira jechuudha. Amma immoo loomii xiqqoo keessa goona jechuudha.
hedduu tokko namatti tola. Haala kana fakkaatu. Xumureetii jira jechuudha. Kun haala kana fakkaatuun tabbuulee qopheessaa. Hojii isaallee haala kana fakkaatuun beekaa. Isin komentii jalatti maal akkanarraa hir'isa akkan mana nan jiraadhutti haala kanaan hojjetama jechuudha. Akka mana isin jiraattanitti immoo isintu beekaa. Komentii jalatti naaf qooduu hin dagatinaan isiniin jedha. Viidiyoon kiyya guyyaa har'aa kanaadha. Yoo isinitti tole sheeris naa godha, laayikis naa godha. Yoo isinitti immoo hin tolle dislaayikii naa gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Kabajamtoota hordoftoota kiyya. Baay baay. Nagaan Waaqayyoo si waliin haa ta'u. Baay.